دبي كيسا روي لله بدنا ما ندي بوليسكو أنا أي يمتو كون أنغا فدادو غافت طيب دولي nama kuma jira. Dubbii riikirdi kee dhageessisu laayivii irratti yookaan koottati. Ishii dhageessi koottati itti dubbadati. Uummanni kumaa kun dhaga'ee haa gargaaru. Sappoorti si hawwani namni kumaa kun meeshaa mucaalee irraa deemuufi. Eeshi meeshaa isaatti qaraa'ee ishee qoleen. Meeshaan akkasii gogee hafee amma ani seera Dubaayitti aaraa jira. Gogeetuma qoyam qalli gogeetuma bee cekkere kakkatta dhabatee dhaabatee hafee fooxaa keessanatti ergite. Ani aga amanitti sin amanu jennaan fooxaa keessanatti ergite meeqoo deebiste. Kana gadi hin baasin jechaati. Maalati? Maa dubbatte naan jechaatti laa hin barbaadu. Gowwoota wayinuu jennu gowwaa miti gowwaan isin kan Polisiidha. Dhageessi kan uumaa sodaatti maa isiin dhagee jaarsiiti kakkaa ta'e. amma kana fuudhee bar kana fuudhee taan dhiisati taan kan biyyarraa fidda dhiisat amallate innis jechuudha. Tunee waan dhiifti gaamma meeshaa dhaabbatee hafe. Suni amma tuun dhaabatte hafte tuun jechuudha. Dhabde amma maaliin tabaqqalaa jirti? Eeshi tunee maal mucaa si bira jira? Tana bira jira Maal ta'ee amma ciisa? hin ciisan mucaan hin adoodeedha naanti nama maaliin akkana godhu qoyee obsaa maaliin akkana godhu. Meeshaa kan goysanii hambisaa bira beekii ani maalitti beekanaan mucaa gogee hafee. Eeshi fichaa hoo. Mucaan ni fijaana akkasumatti bakkuma dhaabate fijaana kamaal yoo nyaannee ni du'a. Qoy wanti kun obsaa wanti kun sina siraata haa qabatu viidiyoon dalagamee miidhayyoonis dhufte kan itti goote illee dhufte mana guddaatti mana tokkummaatti dhiyaachuu qaba. Mucaan kun haa fayyu dura jechuudha. Mucaan maal ta'e fayyadee gogee hafeette sila? Hifayya qoricha qaba qoricha ishiitu beeka intala gootetu beeka. Ishii mataan ishii bakka itti goota san geessiti mucicha jechuudha bakka itti goota waan nyaachisa. Namichi qaqqabaachii booda. Hin arraakkaste hin hojjeta. Eegas booda dhaabte. Mucaan abbaa booda fira baru biraatu. Mucaan abbaa booda fira baru. Araani harmallaan na gubdeerti bara baranaa kana yaa deemu maal godhe mee abbalaa. Ara du'eeri. Taaptaa godhaa qobbilii godhaa bee du'eeri. Rabbi biraatu du'eeri. Wayyoo. Nadheen Dubaay keessatti gootu. Aanti hantuuta faa gannazaa jedhan biddiribsii irra sii kaa'u jedhan nama tokko mana kee fidin habiibi nama tokko. Yoo obboleetti kee maatii kee yoo hin taane kuna jedhan lan yoo barbaadda jedhan paaralaayisii gootee achitti sitti taphattedhan nyaata illee eeggadha. Nyaata keessa xobsi gooteedhaan habiibati goddanyaatti jettee waliin teechee jedhe. Ishiin achuma kiisii keessa fuutee birbir gootii ati achitti fingil achitti si gudeetti nama gudeedha Dubaay keessatti harma dhumaan jirti. Bagumaan Dubaay hin jiraatin alhamdulillah bagumaan Dubaay hin jiraatin yaa Rabbi galata kee seeri Dubaay kunillee likkii miti aanne amma geetti na arsira dhugaa. Mee nama yakka hojjete yoo ol baasan hin baasidhaan nama gaafachiisu jedhan nama yakka hojjete. Nama meeshaa namaa goysee hambise. Waan hin gonnetu gogee ba'a addunyaarra. Maali amantiin qabdu deema si wasaqa. Kecha waan daladdu si beela takka. Ameerikaa jirta ati. Ani biyya Dubaay abadan wasaqa. Wallahi qalbii midara faamilii qalbii maswaachuu hundi qalbii miti barra wallahi dhugumaara. Meeshaa mucaa goysitee hambistee ta'e mana itti gootee gatti wayii akka dhaabbate kaa'ataa beekama meeshaa isaa. Qaamni isaa akkuma dhaabbate kaa'ataa beek. Mana itti hojjattee Sudaan irraa. Qalbii jettanii amma isin qalbii jettanii amma isin kaallee bara amma isin qalbii jettanii. Wasaqa. Suudaanii matatti jira lubbu paantii kee eeggatti lubbu paantii shurraabii rifeensa kee akkanuma si bira dhaabbattee tuma sirraa buqqistee deemte jedhan giiftiin achi dhattee jedhan Suudaanii matatti sitti gooti jedhan lukkuu gurraacha geechiti habiibi namichi nagaa matatti sitti gooti dhufteetuma sii kenniti ati tabalaashaate bakka haga
kasirraa eekkamutti harka si galfattee si dhamaasti. Nama meeqa Dubaay keessa bashitanyaa ta'e kan lutti caqacaqamee jira, kan lutti bokobbokee jira, kan bashitanyaa ta'ee jira, paaraalaayizii kan ta'e jira Dubaay keessa. Matatiin Suudaanii Dubaay ciisa jedhan harmallaan mana Dubaay ciisti jedhan akka jiru. Amma sa'aatii torba galgala irraa jedhan salfiidhaan mana Suudaanii jirtidhaan harmalloonni keenya achi matatii godhatti. Suuraa keechinillee fuudhanii geechuudhaan. Adabadhaa gadi taa'a nadheen irraa of eega. Nadheen irraa of eega. Ani bane garaachillee nallaala bar wanna irratti kunatti yuutuub irratti nallaala kan qaamni dhaabbatee hafu kan koottaa isinitti agarsiisa yuutuub irra jechuudha. Niitii qaama goggositee hambistee yuutuub irraayyuu laalaan ture ani diraama sa'eedha dubbiin dhugaa amma gaafa argu jechuudha. Saroota haala keessanii jechuudha. Wanti isin goone Gabra Sadoomiyaa afaan isin gudaachisiisu adabadhaa ta'a gadi. Gabra Sadoomiyaa gudii Dubaay keessa jiru nama Habiibi. Itoophiyaa irra seenaa wanti hunduu akka seerri hin beeknetti. Isin faara waan taataniif asuma jala deemati nama arrabsaa oola. Asuma jala deema. Sanuu jechuudha ijoolleen mana Arabaa kun gagama jechuudha. Everybody knows that if you buy a property with $400,000, you obtain the Turkish citizenship. ከአመታት እንደዚህ ሲያሰቃያችሁ የነበረው ሰው ከዚህ ጋር በላይ ዋለ ምን የመሰለች ቆንጆ ምን የመሰለች ሚስቱን የልጆቹ እናት ለዋለ ጉድ ኦብሳላ ለከትሳን ማታቴ ወጀታን ኩሎላን ለገፈል አንተ አሁን የምትፈልገው ለሚስትን ለማስደሰት ተባረክ ምንድን ነው ተባረክ እንዳንተ አይነት የተባረከ ይጃ من سودان ወዲያው ወደ ስራ አስገባው። መፍትሄ ሌላ ትእዛዝ አለ አለኝ አንድ 5-6 ትእዛዝ እሱ ልስ ይህን እንኳን ማንም አይፈራሽ። ማን ያስደፈረኝ? ማነስ እሷንም እንዳበላሻት ምንም አታመጭ አሳየ ከበደኝ ያለችውን አሳየ። ኢየሱስ ስም akkanatti dhiirarratti hojjetaa jiran Dubaay keessatti of eeggadha. Mucaan maal ta'e meeshaan ragaasiif turee bannaataachuu kan dhaabbatee gaafoonnoon. Qoy. Sagalee isii oomi sagalee mee sagalee mi'atti fidime. Sagalee mi'atti fidime. Ganaa'il gudii gadi baa'uuf deemaa jiru waa'ee matatii kanarratti eeggadha gurbichaaf ayyu. Maal fayyada ta'uu dhaabbate habeette? Laa Habiibi fayyiste nadhitti qoricha qaba jette hin fayya jedhan. Ayya rabbi isaa fayyisuufaaf. Bijaya TikTok fayyadamte waan ta'eef mul'achuun barbaaddu lubbuun. Mootoriin. Hindidde. Sagalee masii ol nu baasii sagalee nu wataatu. Ammaa miti naan jette lubbu. Caba nagaa
kana amma miti koy obsi imcana fayyo Abis rakkan ni barabina rakkan ni barabina. Mucaa koosiraajii dalagaa. tokkoffaa maaliin itti goota seeti paantii isaa fuutee deemte obsa paantii mucaa jechuudha paantii mucaatitti daggamsiisteet deebistee kabatiitti deebiste niitiin isaa kana hunda hin duute gaafa goddanyaa ta'e fakkaattee mana kee dhuftee jaalalleen isaa duraa mana kee seentee kafana bira geechuu ati maal goota paantiidhaan itti hojjetame jedhee dubbate mucaan wanna seexan irraa mucicha irraa jechuudha. Paantii keessan habibi shaantaa keessa kaachaa deema. Ilaan abdiin kun kana hojjeta Dubaay taa'e na arrabsaa jala taa'e. Aduunicha jechuudha haa tabbayee si haafuutu bada baala ga'e. Obboleessan qabdanii si dhiise maalirraa goota dhiqalas. Takka nama mana xonqaayitti ergaa footoo kaasisaa erga eenyu akka xonqaayii dhaqe jechuudha. Eenyu akka Dubaay keessa bakka xonqaayii dhaqe nama jala qaan achi suuraa kaasisaa ofirratti ergisiisaa gadi isin hirbuu waan ta'an na dhaggeeffadha. Harmalloonni mana takaraayyaa taa'ati mana xonqaayii keessa deemaa nama hiitee sakaalti. Nama hiitee sakaalti kun jedhan kanatti. Wanno bira dhaqa Suudaanii bira dhaqa daabboo haa Anaa yoo ina sakaalti kinoon dalagaa saboonni laqqaseetu. Habiibi ati Dubaay jirta kaa warri akkanatti dafee ollaanii nan gurguratu kun. Duraan seen dalagadhaan na sakaalte. Seen jedhee baraan kun nama. Rabbina duraan sirkii shanjaa gurguraadhaan bisirkii wata kaa gurguratu rakkoo ta'e. Akshin lubbu kuyyaan tokko sirraa bitaa. Shi Habiibi sirratti hojjetan akkanumatti natti mul'achaa jiraan maqaa isaati. Deemee qara sumee qoy. Nama waliin illee taa'in Habiibi mataa kee kana suutan inni buqqisu laa akkanatti. Buqqisaniit achi geessu abbaa biyyaa jedhamu bira namicha bira achi geessu. Achitti lafa kaa'u sooftiidhaan achirratti namichi itti mattatee waan godhee akkaataa isaa beeka matsaafa jira lan matsaafa dubbisu bara. Matsaafa akkaataa itti nama maraachan akkaataa nama itti paaraalaayizii godhan isa dubbisee waan godhee qoricha itti marqee itti kennaa. Dhufteen niitiin deebistee si keessatti gadi ruutti ati miskiinni kiyya fidhuudha jechuudha waan inni kennire maal godhi jettee amma tana cafacafi obaase jettillee diqin godhi cafacafiitii isa kana obaase qaamni saalasaa gattarame hafa jennaan cafaa caftee baqabbattee itti kennite kaa miskiinni dhuge kaa niitii shaantaa nadhee shaantaa baattee mana keechan akkas seen kootii kiisii qabuu fi shaantaa harkatti qabannaan mana keen galchin achi keessa waatu jiraante. As keessa ol fuutee achiin biritti sii gooti sii dhumatti. Dhirsaamniitillee wanni achisu akkanatti bala. Akka dhirsaamniitii walitti ajaa'ani paantii lamaanii fuudhanii deemaniiti. Udaan hin marqanii dhiigatti godhanii walitti cambanii wal ficcisiisu dhirsaamniitii. Waan si garramu jechuudha. Isin bakka gisee isin wallaltan dasi ishii jedhe hin mirqaanti. Mana namaa diidde akkasitti. Gaa'ela namaa. Fayyaan qabu namni ciisee bilu. Addunyaa mata dee. Taaptaa godha koppilii godha faamilii warri foona godhati warri sirkitachuu barbaada keessaa dubbisa. Rakkan egaa nuti agartanii faamilii nama dalagaa leen jajjabeessa isin nama dalagaa taaptaa hin gootan koppilii hin gootan waan silkee barbaada dubbisa. Wallahi jantu biyya rifeensa dhoksitee na jalatti masaanuu waliin jiraatanii. Habiibti masaanuu wajjin hin duuni malee hin jiraatin masaanuun illee sitti gooti. Sitti gooti. Aku udah tajuk situ buat